Hayyee gaafilee takka fi ergaa bageettiin sigee carcartii birraa fuudhaa jirra maqaa keessanii. Maqaan kiyya Jaafar Mahammad Abdurrazaaq naan jayyaa obboleessa kiyya. Hayyee nu eeyyamuu keetiif galatoomsiin jecha. Hayyee. Iddi bara kanaa jechuun jaarraa meeqaffaa keessa kan taate? Oree bakka tana yaabame kooronaan kun laal baza nu haasofsiise. Hayyee. Jiru baqaa tanarra jirra. Hayyee. Rabbii guddaan kun nu gargaaru. Hayyee. Bara 1440 takka. Jaarraa meeqaffaa keessa? Jaarraa. Bara kanaa mee jaarraa meeqaffaa keessa kan taate? Jaarraa dhibba jaha fi dhibba sagalee keessaa. Mee iddi bara kanaa jaarraa meeqaffaa keessa kan taate? Bara 1440 takkaasa. Iddi bara kanaa jechuun jaarraa meeqaffaa keessa kan taate? Bara 1440 takka. Jaarraa meeqaffaa keessa? Jaarraa meeqa? Tapha tokko jira yeroo ijoollummaa kan guyyaa iidaa taphatan. Ijoolleen arra iidaa jaanii maal jaan itti aansanii? Akkoon ta'e mataan adiidaa jaan. Maaliif akkas jaan? Tokko jira ijoolleen taphatu arra iidaa jaanii maal jaan? Muhammad Sayyid. Ijoolleen boruu iidaa jettee taphattu jira. Boruu iidaa jaanii maal jaan? Ani jiruuti jatana keessatti barooyii daaguu jaani maara jaantana meeqa ani idumaan beeku saan qabu naafi dagisee cufa obboleessa kiyya waan ani hin goone nan gaafatin.